DV laateriin suspend akka ta'e DHS secretariin announce goote postii Twitter yookaan X irratti akka barreessitetti ajaja pirezidaantiitiin programni kun suspend akka ta'u ammarraa eegalee immediately akka dhaabbatu gama USCIS ajaja dabarsinee jirra jettee barreessite. Garuummoo haa dhaabbatu yoo ja'an warra ganaa guuttatuuf immoo kaduraan guuttatee carraan bahee fi piroosesarra jiru sanillee waliin guutumattuu akka dhaaban keessa hin ibsine diiteeliin hin jiru. Amma waanuma isiin barreessite sanirraa niwsilleen dabarsaa jira malee official announcementiin gama website isaaniitiin USCIS fi DHS warra State Departmentii dhimmi programni kun laallatu. State Departmentiin isaanii warri programa DV kana gaggeessu. So isaanilleen announcementii isaan baasan hin jiru amma dura. Saniifuu diiteelii akkasitti wanni keessa beeynu hin jiru. Immoo akka ja'anitti sababni amma programni kun suspend itti godhame nama carraa kanaan biyya kana dhufeetu qawweedhaan torbaan dabree yuunivarsiitii seenee nama lama ajjeesee nama hedduu madaawee akkasuma biyya biraallee deemee profeesara tokko ajjeesee namni sun amma ifiifis du'ee jira ja'anii carraa DV kanaan biyya kana seenee bara 2017tti green cardii arkatee namni sun so saniifuu programni nama gochaa akkana godhe kana as naqee yookaan itti dhufuu danda'e kun suspend tahee dhaabbatee qoratamuu qaba yaada jedhu dubbatanii. Immoo warra amma carraan kun gaabee fi piroosesarra jiru kun akkam tahaa waan jedhuuf odeeffannoo dabalata announcementiin ofishaaliin isaan baasan yoo jiraate san waan irraa hubanne isiniif dabarsinaa nu hordofaa jechaa galatoomaa.